akkanumatti uleen kadhuftu taate akkanumatti cafaqanii gurbaa kana immoo hanqadhiyoon tanaa hospitaala ciisu jira quba qabdanii. Akkuma nama biraa manatti fidadheetti fakkaateeti isas tumee anas tumee isa beekne malee waan biraati. Jaartii isaa barbaaddatu. Kilma sanboota immoo afaan Oromoo. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabiyya keessatti kabiyya namaa jirtanii salaamtaan teenya qilleensa irraa sinaa geessu. Har'aas kuna walitti dachaanee bagan ugaan nuyi daniitis bagana kan sineenye. Kun har'aas kuna walitti dachaanee jirra. Guyyaa dhiyoo hayi bilbilaanis bilbileetinii gaafadhaan siniinjee bilbileeyyees cufaa ture. Kun kaynuma eessuma hiyyaa irra bilbileetinummaa nasiiba nawaame bilbileeyyees cufaa ture sababa jaarsa kiyyaa irratti. Cufaa ture har'aan banadhee horoonnis nawaameetinii mana isaa jira. Kun warra walitti dachaaniin siniin jaa. Afaana tura. Ashama harka fuunee jira jirtu. Ilmaan Oromoo wakkaali. Egaa ilma namaa wanni mudannees hin jirtu. Namni waa hunda harka ilmi namaa kan jiru. Kanaafuu egaa dhufaana tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خان كريستاناتيس رواق إفتاتيس الشماع ركفوني أكم جرتان أمني مسلم أمني أورومو هندنو أكم نوف جرتان نجا قبدني فيا جيشا الرجاء أستي سايبر يخانا برتين الكمان حاجة جبدو تكاف يا ممني أستي والغني جرا ما لير جرتان دبداني wanni irra jiru beekni ani yaada malaanin isiidhaan jee dhugaan san gurbaa tokko yoo na yaamte san mana siititti akka malee gaana odoo lolaa sirraan eegin mana bareetii xiyyaatiin jira ta'ettuuf odoo xiyyaata keessa na jirtu lolleen irratti lola tokko irraa quba qabaatiin irraa qoon qabu. Egaa ammumaan yaada malaan jaarsa keeti jechuudhaan jaarsa kiyyaana jettamee. Egaa jaarsummaan isii kun kan kaa'aa namni mana jiru kun firasiiti moo eenyu isiitii odoo addaan hin baafatin akkanuma ol seenee uleen nama seenu kun waan namaas dhibu egaa irraa na bira jirti. Mee ati murannoon ta'e waan ajjannoon ta'e mee maal fakkaatti? Laata sanii haa'anni yeroo san gadi baasoo seenee antumuu malee aanatu ta'uu qabaa inni. Akka ilma eessuma kiyya taate sin beeku nama hinaawan eessuma kiyyaa fi adeerraan kiyya kanneen sin nama beeka. Ambas gaasee lameen waliin barsiifne innis yeroo hunda waan manatti hin argamne waliin hin barsiifne sanii fi bas gaa'inni nama biraatti fudhatee sutume inni abbaa mana kiyyaati. Akka nagaa daawwattoota fi hordoftoota keenyaa waan deemaa jiru quba qabdanii ni agartanii kana dubbiin tun dubbii asitti dhaabbachuu deemtu miti na fakkaata. Kana gaa daawwattoota fi hordoftoota mee soddaa akkanaa kana mee walumaanuu itti yaanee laallaa yoo manatti nama yaamaniituma akkanumatti uleen kadhuftu taate akkanumatti cafaqanii gurbaa kana immoo hanqadhiyoon tanaa hospitaala ciisu jira quba qabdanii. Akkana haala kanaan deemu jira. Dubbiin tun dubbii asitti dhaabbachuu deemtu isinilleen mee nu hordofaa isiniin jenna mee dubbadhu mee maal? Inni basi hin beekne yeroo sanitti basi mana dhufeeti mana taa'u jira. Abbaa mana kiyyaatiin tana osoo inni dhufin duratti anaaf inni xiqqoo wallola qabnaa mana irratti wallola sana irratti akka waan nama biraa mana fidadhee mana keessa nama biraa hojii taa'u jiru itti fakkaatti ture malee inni bira keenyattis amma innis jaarsa kiyyaas. Isa hin beeku. Nama hanya hawaasummaan kiyyafaa beeka malee isa hin beeku. Akkasumas hin beeku? Anis waliin beeknu naafni. Tuba namni hoyyoo walillee hin beekne. Namni yoo waliin beekne maali ati maali jee namni ol seenee nama hin gaafatu. Maalirra eessaa dhuftee akkanuma namni ol seenee tuma fuudhee miti. Adeera dhuga beektaani. Bara akkasitti itti gaafatuu hin dandeenye akkatti itti gaafatuu hin dandeenye qaba akkasanittis. Anaaf isatti wallola qabaan jeesan tura osoo inni mana hin dhufin. Walloleeti anaaf jaalabammaa mana kiyyaatu walloleeti guyyaa lamsati deemee ala bulee dhufeeti ulaa irraa banuu didee inni halaas ulaa irraa banuu dideeti guyyaa meeqa manatti hin galle jechuudha.
wallola qabnaa anaaf inni basi akkuma nasiba ulaan yeroo san inni mucaan isuma kiyyaa kun dhufee mana jiraami ulaan banaa jirti ulaan banaa jirtu garraan ol seenee isas tumee anas tume lachuutu addaan dhiibne isas inni tumee anas inni tume akkaan nama biraa manatti fidadhee itti fakkaateeti isas tumee anas tume isa dhiibee malee waan biraatiif hin tumne. Jechuun ati akkamma jettutti dhiira mana fidatteedha inni yaanni isaa. Inni dhiira mana fidattee jeeti isas tumee anas tume. Maal fi waan san dura wallola qabnu jechuudha. Hungee amiree namni kun malee haarallee qabaatu. Dhaga'e. Ol seeneetuma akkanuma. Boo maal mana kiyyaa goota. Gaafii dura malee akkanuma ol seenee. Uleedhaan nama seenuun sirrii miti. Aara qaba yeroo san keessatti aara ilaaluu fesanii akkas. Haayamee ati kanarratti nama fira kee oluma seenee kan gaafa narra boqona. Maraataa jarqii nyaatu qabataa guduruu. Atumaan maraattuu osoo yoo jiraatu oluma kayyatti. Dhugaadhaan illee marattuma. Mee akkamitti yaadne gadi. Maalirra dhaabbattame? Maal ta'uu qaba? Maal ta'uu qabdati yoo? Laa gama sa'ii tanis hedduu naare maal fi namni nama kiyyatume anaa hoo maal naa yaadde isaas akkasitti tume anas akkasitti na tume laakiin namni fira ofii fira namaa tume jaartii fa'aanumaa wannaan jiru nama fira jaartii kabajetu isis kabaje jechuudha yeroo. Kana gaariitti amma irraa kafallaa. Akka jaalattuufi feetee jaalattee jibbitee abbaa mana kiyyaa jettus diina kiyya jettus irraa kafalamuun isaa waan hafan qabne kun. Baala sinimiimeetiin hin jira. Bakka inni isa tume irratti anu hedduu takka itti aaree anu basa amma mana kiyya hin jiru. Sababa ani tumate aanana haa tumu rakkoon qabdu. Har'a waa filkee waldoo itti jaarsaaf jaartiin wallolan. Anta nu tume maa naaru sababa isa tume san ittiin kun mana raabeetiin ala jira maaliif namni fira kiyya tume oo warra keenya faa kaan faa maal haadha abbaa kiyya buleeyyan kiyya faa maalayyaa jeetiniin sababa ilmee sumni kiyyaa tumeettiin mana raabee ala jira nama ijoollee kiyya keessa hin jiru alaan jira. Sababa ani tumametti anaa tumamu haa jira jaarsaaf jaartii waluma lolanii. Laakiin ana akka fedha godhee nama keenya naa kabaje rakkoon qabdu jechuudha. Anis hedduu takka hin taane bakka sanatti. Akkana gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa murteen biyyaan dhageessa jaalatu. Akkana fakkaatti. Murteen biyyaa akkuma keeyyaa jirti. Mee isinis waan jettan komentii jala nuu kaayaa. Akka itti si barbaadu inni nuun si barbaaduun isaa hin oola. Guyyaa mana kanaa qabbaate garuu irra waan hin siin joona. Ilmaan facaaftee manaa deemteen. Facaasee eegas booda warri ilmaan deemuun bas kaayyaa nama kiyya kan hojjetin eega jaarsa keetuu ta'e ilmaan facaaftee deemu. Wanni nan barbaadus ta'a. Ilmaan jettee boqottee mana kanaa gabbaafnaan siin kottee sirraa jira gooban. Xiyyaa qaba dhugan. Ilmaan jettee kottee mana kanaa gabbaatu guyyette inni haa akka itti dhufee si barbaaduun isaa. Haaluma dubbii. Haasawu gabaaba. Deemee hin barbaadu. Duraan deemeetiin barbaadaan jeeme dhuftee eegan harka seente akka itti ilmaan barbaaddatu akka itti inni ilmaan isa keessatti si deebisa jeetti si barbaadu saniin eegadhaa ulaa kana gadi hin beekne. Daa'imman nama barbaadaa telefoona kiyya cufaadha na bara telefoona kiyya cufaadha. Halaas telefoona cufin. Banaan dhiisaadha ammoo duba bilbila na dara kan gura ammoo sababa nasiiba koo ban addatti barate narra bilbilte malee telefoona kiyya cufaadha. Telefoonni cufamuun qabu telefoonni kan harkaa. Duba bilbileetiin na dara akkamiin godhoreen. Nakka ni ta'a anaaf fuudha telefoona har'a kaasee telefoona kan harkata. Haasawa dheeraan barra. Taatiyaa. Kanaafuu daawwallaan anaa jalaa kaasa. Akka itti dhufee si barbaadee itti si galfatu walumaan garraatu basa. Bakka jirrus ni himnaafi dhufee sodaa siyaa dhabatti. barbaadditu. San booda immoo murteen xiyya harka kiyya keessa jirti akkaan walitti si deebisuunis waraqaa ta'e irraa si fuudhus. Ifi murteen qabdu takkitti sanafitti miyya. Laanni warra namaan kabajaa isaa kabajaa san mee hayyaa ni laallanii. Booddeen isaa akkam akka taatu. Ilmaan sanii yaanne bultii deessee ta'eetiif bultii si wajjin hin barbaadu san silaa bultii si wajjin barbaade ol seenee nama yaasii qabu silaa ta'e obbali. Gurbaan kun maali? Maal mana kiyyaa godha jee afaan si gaafata. Nagaa malee waa takka gara seenee ulee eegalee malee yeroo san keessatti waa. Ati maraataa barra uumamaa kan jedhamu fakkaata akkam eessi barraa jaalattee dhufte. Aboonis gaafa sawwalleen maraattuudhaan saambii afaan waan hin jaaladhe yeroo bara ammaa kalaas gaa'e hin beekne wallaa itti takka na dhibdee amma gaafa sanis maraattuudhaan saawwa. Nama inni maraataa dantaa takkasiif hin qabne luga feetaan walaa ilmaan sanii iyyaanne walaa siif iyyaanne san fittinuu qabdati
waan inni kan isin joo Ofiin yoo rafettu himnaani ati sika ijoollee dhiisee mana irraa deemi namni ilmaan ofii ilmaan lama ilmaan gurguddisee achiin geessan dhiisee ni deema sababa isaan irratti nanis gaafas. Kanaafuu fedhan Amma duraanii tuun abbatii qabanaan maraa fudhanii maraa Arba eegaltee xiyyaa sanuu barbaadu qabda. Nuti si moggaa jirraa. Inni dawwalaami. Na dhagaye. Amma telefoona biyya barbaanaa jiranii dawwalaami. Dawwaltee nu barbaaddee asin nu dhiyeessuun sirri jettee. Halas. Irra dhiisa. Bani telefoona isii Bana bana jira. haa ta'u. Haa ta'u hogganni dawwalee botaa wasatee fi bana jira. dhufee asitti jaartii isaa barbaaddatu. Kilma. San booda immoo afaan Oromooti.